Abee Dongorootti hidhattoonni faannoo dubartii ulfaa dabalatee namoota 30 ol ajjeesaniim. Hunda isaanii boolluma tokkotti hawwaallee daangaan keenya hanga gudaritti nuun jedhu jedhan jiraattonni. Aara galfii haadholii akkuma dharraanetti afne barumaan dararaa fi gadda isaanii keessummeessan argine gubachuu malee fala dhabne jedha aartisti Ittiiqaa Tafarii. Oromoon ilmaan isaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba kan jedhe immoo aartisti Caalaa Bultumeedha. Egaan hordoftoota keenya aartistoonni Oromoo dhimma kanarratti maal jedhan kan jedhu guutummaa isaa qabannee isiniif dhufneerra. Hanga xumuraatti nu faana ta'aa. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'een ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa'aa, share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Godina Horroo Guduruu Aanaa Abee Dongorootti hidhattoonni faannoo namoota 30 ajjeesuu isaanii jiraattonni BBC'tti himani. Ajjechaan kun jimaata hagayyaa 29/2025 Aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Galeessaa keessatti kan raawwate yoo ta'u, humnoota mootummaa 5 dabalatee namoonni nagaa 25 ol ajjeefamuun jiraataan naannichaa BBC'tti himani. Jiraataan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan BBC'tti akka himanitti hidhattoonni faannoo meeshaa hidhachuun of gurmeessanii lubbuu namoota hedduu balleessuun kan madeessanii horii hedduu saamuu dubbatu. Wanti tibbanatee kallattii nutti gara aanaatti gara mootummaatti baanuun yookaan nutti dhufanii ganama sa'aatii 11 fi walakkaatti nu qabanii waliigalaa namni isaan nu jalaa ajjeesan nama 31 madoon nama 15 jechuun loon 3,000 ol ta'anis akka saaman himu. Hidhattoonni kana keessaa dhalattoonni naannoo Amaaraa ta'anii fi raayyaa ittisa biyyaa keessaa badan illee itti makan akka jiran himan. Jiraataan kanneen ajjeefaman keessaa dubartiin ulfaa daa'imman akka jiran dubbatu. Hidhattoonni kun ganamaa hobboroo irraa kaasee hanga guyyaa walakkaatti haleellaa geggeessuu kan himan jiraataan kun ijoollee waggaa 5 dubartii ulfaa maanguddoota abbootii amantaa nu jalaa ajjeesan jedhu. Akka isaan jedhanitti namoota ajjeefaman keessaa humnoonni mootummaa farra riphee lolaa jedhaman keessaa 5 yoo ajjeefaman kaan madaa'anis jiru. Hunda isaanii boolluma tokkotti hawwaallee jedha jiraataan kun. Namoota Aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Galeessaatti dhuma darbee ajjeefaman sirna hawwaalcha isaanii raawwachuu kan himan jiraataan kun hunda isaanii boolluma tokkotti hawwaalamuu ibsu. Hawwaalcha namoota ajjeefamanii Laandee bakka jedhamutti kaampii waraanaa riphee lolaa biratti raawwatame achumatti boolla tokkotti hawwaalle jedhu. Warra namoota hawwaalan keessaa tokko ta'uu kan himani. Kanneen ajjeefaman keessaa namoonni 26 jiraataa gandichaa ta'uu fi kanneen afan ammoo humnoota nageenyaa mootummaa humna riphee lolaa jedhamuun beekaman akka ta'an dubbatu. Walumaa galatti nama 31 kan ajjeefaman jiraataan nama 26 hawwaallee riphee yookaan humna riphee lolaa hamma nama 5 ta'uu natti fakkaata kan hawwaallee jedhu. Hidhattoonni kunneen namoota ajjeesuu fi qabeenyaa saamuun alatti namoota butanii fudhatanii akka deemanis himu. Ijoollee yookaan namoota abbootii qabeenyaa ta'an kan daldalan gara namoota 7 kan isheen qabdee harkaa qabdii bilbila yoo bilbiluuf in hojjetu jechuun hanga namoonni butaman kun akka hin deebihin ibsu. Akka jiraataan kun jedhanitti namoota butanii erga deemanii booda maallaqa gaafachuun baramaa akka ta'ee fi torban tokko namoonni bifuma kanaan butamanii maallaqa gaafatamanii kaffaluun akka bahan torbee sanaan dura karaa kallattii Dongoroorraa karaa Tulluu Gaanaa guuttinitti deemurraa nama 5 qabatanii miliyoonii 3 fudhataniiru. Dararaa hidhattoonni kun uummatarraan gaan dubbatu. Hidhattoonni kun irraa godaansaan dhalattoota Amaaraa naannoo sanatti hidhannoon of gurmeessanii fi miseensota raayyaa ittisaa keessaa badanii itti dabalaman kan ammaate ta'uu hima jiraataan kun. Faannootti maqaa godhatanii malee jiraatuma naannoo sanaa ta'uu fi warra makalaakaa keessaa badanidha jechuun meeshaa hidhatan yoo ibsan bireenii qabu, dishqaa qabu, isnaayiperii qabu qabatamaadhaan agarre jedhu. Haleellaa Aanaa Abee Dongorootti geggeeffame lubbuu namoota hedduu gaagee kana ilaalchisee qondaalota mootummaa argachuuf yaaliin goone hin milkoofne jedha BBC'n. Hidhattoota faannoo bakkeewwan naannoo Oromiyaa garaagaraatti namoota nagaa ajjeesuu, buqqisuu, qabeenyaa saamuu fi sarbama mirgaa garaagaraa raawwachuun himatamu. Maddi BBC'ti.
Egaa artistoonni Oromoo ajjechaa kana ilaalchisee yaada bal'aa kennaa jiru. Artistii Ittiiqaa Tafarii akkas jechuudhaan toora dhuunfaa miidiyaa hawaasaa isaa irratti akkas jechuudhaan gallakkiseera. Aara galfii haadholii akkuma dharraanetti hafnee barumaan dararaa fi gadda isaan keessummeessinee arginee gubachuu malee faala dhabne. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Oomaa Galeessaatti jiraattonni diinotaan kun lubbuun darbee kun qe'ee isaanirraa buqqaafaman xiyyeeffannoo ariifachiisaa barbaada jechuudhaan gallakkiseera. Itti aansuun artistii Caalaa Bultumee Oromoon ilmaan isaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jedhama. Waan xiyyeeffannoo barbaadu hedduun nama gaddisiisaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Oomaa Galeessaa keessatti torbee darbee humni finxaaleeyyii faannoo namoota 30 ol ajjeeste. Uummanni lubbuudhaan hafee yeroo hammaa qe'ee isaarraa buqqee ganda Gaareerroo keessatti qubatee jira. Daa'imman maatii waliin waan nyaatanii fi uffatan dhabanii haalaan dubbachuun namatti ulfaatu keessa jiru. Harmooliin abbootiin rakkina guddaa keessa jiru. Uummatni qe'ee irraa buqqee kun baay'inaanii 6,000 ol ta'u. Buusaa Gonofaa aanaa fi godina Deggersaa godhullee sababa uummatni buqqee heddummateef gahaa ta'ee hin argamne. Deessuun Deggersaa tamtamaa barbaaddii daa'imman xixiqqoon beelaan waxalamaa jiru. Akkaataa uummanni kun ittiin gargaaramuu danda'u mijeessaa jechuun toora miidiyaa isaa feesbuukii irratti gargadhiiseera.